galatomi me amma rakkin oromootiin as deebi'a ummanni oromoo rakkin adda addaa keessa jira ammaan dura akkuma beektanetti naannoo booranaatti humna hidhatee dhufeeni magaalaa Moyyaaleetti rakkinni guddaan irra gahee jira namni 20 ol baqatee jira yeroo ammaan tanaa keessatti baha oromiyaa naannoo anniyaatii fi aanaa qumbii jaamu keessatti humniti naannoo Somaalee kan liyyuu poolis jamtu ummata gaaga'ama guddaa irraan gahaa jirti duula irratti banaa jirti jaan haala kana laalchisee qondaalota OPDO kan naannoodhaa qunnamnee keessa barachuuf ijibbaata goonee nu ibsanuu kanuudhaaf hayyama hin qabne takkaafu nu didan jechaadha mootummaan hujii kana kan gootuu fi yeroonii fi roorroon akkanaa ummata Oromoo irra geessu mootummaan OPDO tis akkamitti ilaalti tan federaalaa hoo maalitti ilaalti haalli kun maalitti akkamitti uumamuu danda'e wanni irraa beektan jira rakkoo guddaan kan jiru amma danda'ametti mootummaan Oromoo sababiraa wajjiniif walitti buusuun barbaada walitti dhuun barbaada rakkoo wal qabatan biyya kanaa wal qabatee akka keenyu tokko kanaa lammaffaa immoo warri OPDO jedhaman kun rakkoo guddaa qabu sabni isaan qaba isaan duukaan sabni keenya isaan duukaan jiru hojii isaanii yeroo baay'ee saba hidhuu saba saamuu saba waliin na'uu malee saba guddisuu hin dandeenye saba ofii bakka bu'uu hin dandeenye saba ofii irraa balaatti dhufu irraa qolachuu hin dandeenye jaa kanaa sabni isaan duukaan jiru warri wajjin jiranis immoo isaan tuffachuu akka tikseetti isaan ilaalu ijaa kanaa Oromoon maa'inni yeroo baay'ee abbaa dhabe OPDO warri jedhaman kun mootummaa wajjiniin isuma mootummaa keessa jiru kanallee sabni keenya akka miidhamne gochuu hin dandeenye egaa rakkichi achi dhufaa jechuu kooti mootummaan kunis warra kana ergachuu malee isaan kabajee saba keessanis saba isaan bakka buuna jedhanis kabajee hojjechaa jiru dalagaa jiru isaanis immoo dadhabbii isaaniitiin kan ka'ee warri hojii jiranis siyaasaan tuffatanii fi saba kanaaf abbaa ta'uu hin dandeenye egaa dachii Oromoo jedhamu kun yeroo baay'ee akkuma abbuma barbaadetti hidhatee dhimmatti ba'a ijaa kanaa karaa baay'ee sabni keenya abbaa dhabuudhaan rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. karaa biraatti haalli xiqqoo ammaan tana uwwan biyya keessatti deemaa jiru hiriira hordoftoota amantii Islaamaati yeroo ammaa keessatti maalirra jiranii mootummaan rakkina kana hiikuudhaa fi ijibbaanni isiin gochaa jirtu jira amma nuti argaa jirrutti waan mootummaan kun isuma ganama mana bahe sana warra amantee Islaamaa duukaa bu'anii hiruu amma dandeetti hiruu waliin na'uu malee waan gaaffii isaanii amantee isaanii kabajee gaaffii kana akka sirna dimookiraasiitti akka gaafatamu akka gaafatti ilaalee hiikuu hin barbaanne dura egaa kan kana saba kana keessa seenee warra sira dadhabdeessaa kana barbaadutti keessa galchee gara barbaadetti deemsuudhaaf ture ammas kana sana waan itti bu'e fakkaata waan qajeeltuutti hiikuu barbaadu hin fakkaatu garuu amma honaatti akkamatu ilaallutti akkatti sabni Islaama biyya kanaa wal qabatee karaa nagaa mirga isaatiif akka dhaabachaa akka inni jiru warruma kaaniif iyyuu waan akka fakkiitti ilaalamuu danda'udha. Yeroo barbaadan mana hidhaa dhaqanii kumaatamaan warra hidhan hin gaafatu mana hidhaa dhaqanii mana murtii dhaqanii kumaatamaan dhaqanii gaafa isaan mana firdiitti dhiyaatan mana murtiitti dhiyaatan dhaqaniitu gaafatu gaafa immoo ayyaana waggaa isaanii wal qabatanii bahanii kumaatamaan gaaffii isaanii gaafatu akka bishaan deemaa jiran warruma kaaniifuu fakkee waan ta'udha waan ta'arra jirra nuti garaa keenyaa garuu mootummaan kun amantee keessa seenee laabuun irra hin jiru hadas ta'u boris ta'u isaanis ta'u sabni biyya kanaa wal qabatee wajjin jireenya guddaatti rakkoo akka uumuu danda'u amma humna keenya durra isaanii nama dhabu malee yeroo baay'ee itti himuu hin yaalla yeroo isa laafne irraa garuu yeroo tokko immoo warri mormituu wajjin dhaabbatu akka hin jennetti nuti immoo yeroo tokko
fakkii ta'ee akka laalutti socho'aa jiru karaa kanatti socho'anii sabni kun wal qabatee socho'ee oolee bulee furmaata argata waan jedhu amantee qabna. Nuti sabdii guutuu qabna karaa sirriitti akka filmee gaaffii lamaatu na hafee tamaayyii haala OPDO fi TPLF keessa jiru. Akka alaa dhageenyatti TPLF keessaas isaan jidduu rakkinaatu jira. OPDO keessaas rakkinaatu jira. OPDO fi TPLF gidduus rakkinaatu jira waan jedhamutu haasawamaa jira. Hagamta karraa quba qabdanii mee nu ibsuu dandeessanii? Rakkinni majjira akkuma siin kana akka saba keenya bu'aa qabutti warri OPDO kun of ijaaranii jirani galee dur akkatti isaan namoonaatti turani akka ergamtutti jaa turani sana jijjiiranii gara biraatti deemuudhaaf humnuma isaan qaban beekumsuma isaan qaban ijaarsuma isaan qaban kana xinnoon bashakkisiisaa jechuu kooti. Dallaatti ijaarame sana keessaa ba'anii saba kana sabuma ofii qabatanii mirguma ofiiyyuu mirga sabaa iyyuu miti bar mirguma ofiiyyuu dhaabbachuu kana gubbaatti rakkoo qabu nutti fakkaata. Rajaa jajamaniif immoo tokkummaa isin qaban nutti fakkaata. Garuu akka amma jiran kanatti waan baay'ee deeman nutti fakkaatu. Rakkoon tokko garuu akka jiru beekamaadha. Isaan keessatti warra biraa keessatti rakkoon akka jiru beekamaadha. Rakkoon kun akka bu'aa fidutti rakkoo kanarraa akka bu'aa argatanitti socho'aa irra jiran natti fakkaata.